Hidhii quncaa fi goggogaadhaaf ennaa gattu akkasiin rakkisneef qeensa fi gogaa fokkisaa naannoo qeensaa jiran sirreessuu fi hawwataa taatee mul'achuuf qarshii baay'ee baastee meeshaa faayaa bituun sirraa hin eeggamu. Waan tokko qofatu sirraa eeggama. Innis viidiyoo koo kana hanga xumuraatti daawwachuu qofa. Vaaziliinii viidiyoo kanaan wantoota hawwataa fi dinqii si taasisan ja'an sittan hima. Shanaffaa fi ja'affaan rakkoo namoota baay'eeti kan keetis ta'uu ni danda'a. Gurraacha'ina naannoo ijaatiif yeroo baay'ee bilbila waliin dabarsuu fi hirriba gahaa rafuu dhabuun naannoon ija keetii akka gurraacha'uu fi bukuku taasisa. Kana garuu karaa salphaa ta'een furuu yoo barbaadde yeroo hundaa galgala rafuu keetiin dura vaaziliinii xiqqoo naannawaa ija keetii suuta jedhii dibi. Kunis gogaan ija keetii akka hin gognee fi naannawaan ija keetii fayyaa fi hawwataa akka ta'u si gargaara. Lammaffaa nyaara yabbuu ta'e. Dhiirri dhiira fakkaatu kan nyaara yabbuu qabudha. Garuu nyaarri ija keetii qallaa yoo ta'e hin dhiphatin salphaatti vaaziliinii fayyadamuun yabbuu gochuu ni dandeecha. Kunis vaaziliinii xiqqoo ishee fuutee nyaara kee irra sarara rifeensaa irratti dibi. Kunis rifeensi nyaara kee yabbuu fi hawwataa akka ta'u taasisa. Sadaffaa urgaa shittoo yeroo dheeraadhaaf tursiisuuf. Namni kamuu urgaa bareedaa qabaachuudhaaf jecha shittoo qaalii ta'e ni bita. Garuu erga dibattee booda sa'aatii muraasa keessatti urgaan isaa ni bada. Kana garuu karaa salphaa ta'een ittisuu ni dandeecha. Shittoo ofitti biifuu keetiin dura vaaziliinii xiqqoo harka kee yookaan morma kee dibadhu. Saniin booda shittoo san biifi. Kun gogaan kee shittoo sana dafee xuuxee urgaa isaa akka hin banne taasisa. Afuraffaa fi inni murteessaan gogiinsa hidhii ittisuuf. Hidhiin kee sababa qorraa yookaan qilleensatiin goguu yookaan babbaqaquu danda'a. Garuu kanas bifa salphaa ta'een ittisuu ni dandeecha. Yeroo hundaa rafuu keetiin dura vaaziliinii xiqqoo hidhii kee dibadhu. Kunis hidhiin kee akka hin gogne ittisuun hidhii lallaafaa fi bareedaa akka qabaattu si taasisa. Shanaffaa gogaa goge laaffisuuf. Gogaan kee sababa garaagaraan goguu fi coraa kan hin qabaanne ta'uu danda'a. Namoonni baay'eenis kana ittisuuf kireemiiwwan gogaa qaalii ta'an bitu. Ati garuu karaa salphaa ta'een vaaziliinii qofatti fayyadamtee rakkoo kana furuu ni dandeecha. Yeroo hundaa rafuu keetiin dura vaaziliinii xiqqoo harkaa fi fuula kee dibadhu. Garuu kana gochuun dura fuula fi harka kee sirnaan dhiqachuu akka hin daganne. Ja'affaa qeensa fokkisaadhaaf. Gogaan qeensa kee marsee jiru quunca'aa yookaan qeensi kee caccabaa yoo si rakkise kanas haala salphaa ta'een furuu ni dandeecha. Ammas galgala rafuu keetiin dura vaaziliinii xiqqoo marsaa qeensa keetii fi gogaa naannoo qeensa keetii jiran dibuudhaan salphumatti furuu ni dandeecha. Kunis qeensi kee akka jabaatuu fi miidhagu taasisa. Kana qofa hordofuun bareedaa fi hawwataa ta'uu ni dandeecha. Viidiyoo koo yoo jaalattan sheer godhaa, laayik gochuus akka hin daganne, chaanaalii koos sabiskiraayib gochuu akka hin daganne.